hawwitee maaltu beeka hawwiin keessa yoo jiraate hin godhini hawwiinis jedhamuun danda'amaadha nama ajaa'ibumatu ta'aa jira jechuudha. Ajaa'ibumatu ta'aatii jira jechuudha. Hede ennatti gudiidhuma maaliin dhaga'a? Gudiidhuma maaliin dhaga'a? Maal jedhe sila didaan na hawwitee ta'uu danda'a. Abbaa ijoollee lama maaltu barbaada jedhe bo. Torban tokko muluu wajji waan ta'e jechaa baataniiti amma abbaa ijoollee lama maaltu danda'a jettani nigist nashaanchi alaalaati ati haadha manaa jalqabaati nugusa taatee mana teessa fayyoodha waan jedhee nageessani ati haadha manaa jalqabaati nugusa taatee mana teessa haadha manaa jalqabaa didaa jedhanii si himanii jedheen enna gaafa immoo itti ilaallee jennu haati mana lammaffaan hin jirti jechuudha. Garuu asitti immoo maal akka inni jedhe dhageessanii ani fuudhus hin fuunes fuudhuudhaafis yaadan qabu jedhee. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdanii nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif eegaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma viidiyoo fayyootirraa dhaggeeffattanitti jechuudha. Dubbiin gadi caccabaatii jirti, gadi babbaatii jirti, gadi babbadaatii jirti jechuudha. Egaa dhiironni bara kanaa yookiin immoo dhiironni Itoophiyaa keessatti argamanii dubartoota yookiin warreen Arabarraa dhufan biyya alaatirraa warra dhufan jechuudha. Akkasittiin haadha ishii shakashakanii jechuudha. Sinigalti ishii shakashakanii waan ishiin qabdu irraa guurratanii sanaan booda አላቂሽም አታቂኝም ጀዱን ጀቹላ አርግተኒ እንደዛ ነው በቃ ዋን ቀብዱ እራጉረተኒ ዱዋት ሲ ሀምቢሰኒ ጀቹላ ድንግልም ካላት ድንግላኑም ውስድ እንደው በዚህ ጊዜ እሱ እንኳን የለም በዚህ ጊዜ እሱ እንኳን የለም ከአለም ማለት ነው እንጂ የወጅራት ለጀቹ ወርዋደኒ ማለ እንጅሩ ጀቹላ በተለይ ከሰቱ የቹላ ካን ኢትባሴ ማል ወረካሚዳ ወራ ሹገር ማሚ ወራ ጀዳማን ካን ጀቹላ ካን ኢትባሴ ቤተኒ ወራ ካን ኢትባሴ ጀቹላ ከሰቱ እና ቢያ አችቴ ጋዴራፋ ካን ቱራኒ ዱፋን አከስ በቃ ኢሳን ከሳ አብዲ ጋፋ ቦባአ ካን ጅሩት ከነቱ ዱፋ gaafa dhufan gaafa isa argatanii waa qaban qabeenya qaban birri qabatanii warqii qabatanii waan qaban ittiin hambifatan jechuudha. Fuudhanii itti gixxim godhanii itti kennu sanaan booda ijoolleen immoo dhiironni Itoophiyaa keessaa kan tadaarii qabus kan tadaarii hin qabnes waan isaan qaban fuudhee hudduu isaaniitti hin jalqabee anga maallaqa isaaniitti keessaa rafarrafatee jechuudha irraa rafarrafee sanaan booda irraa deemee sin beeku nan beektu jedhan jechuudha. Argitanii migarma nagar ይሄ ነገር argitanii jechuudha. Amma jechi didaan jechaati jiru kun didaammoo didaadha maqaan isaa. Ani እንደው በቃ waan dubbadhu wallaalatan hin jira geeta. Saawko lakki jettee gaafa itti himtu jechuudha. Betelee namni lafatti nama gorsaatii ture. Namni lafatti waa meeqa namaan jechaati ture. Nama isa kaan lolaatii ture. Har'a yoo akkana ta'u maal jedhama? ምን ይባላል ቆይ ግን እኔ ውሸት ይመስለኛል ገሩ እሺ ብራ ዋናማ ኢጆሌሳ ላሉ ዳቄፍ ሶቤራ ሀዋቴ እሲ ዶብሴ አከሰከስ እኔ እሲ ያታላለ ብራ ደሙ በርባዴ ነት ፈካታ መሌ ወን ኩን ዱጋና ተፈካቱ ምክንያቱም ማናት ዳቄ ራወቴ ቪዲዮ ሲፋና ወራባቱ እኮ ቪዲዮ ኮቱ ጀቴኒ ራወቴ እና ቪዲዮ ወራባሙ ኮቱ ዳወቱ ተኮቱ ዱበዱ daawwattoota keenyatti dubbadhu jettee raawwattee itti dubbisiisaa turte dheengadda gaafa sanbataa mana keessa gaafa wajjin deemaa turan jechuudha. Bargit mana anumatu kireesseefi jedheenitii jira. Mana anumatu kireesseefi nan gargaaree kaameraan bakka deeman hundatti kaameraan nama duuba jira waan ta'eefi wanti biraam naamni jedheeti jira jechuudha. Garuu yaada isaatti hin qaba of keessa. gaafa akkatti ilaalanii yaada isaatiin qabu of keessa geen anga fayyoo bira amma ijoollee isaa laalee deemutti akkas jechuu danda'a jechuudha akkanatti fakkaatu akkasnatti fakkaata
garuu immoo ishiidhaan jechuudha akkamitti akka inni ishee shoolaa jiru argitanii jirtu. Ani amma isiin akkasiin viidiyoo waraabaa jirtu argee raawwateet yookiin akkanatti haasa'uu danda'a yookiin immoo akkasiin viidiyoo waraabdu hin beekne akkanatti haasa'a jechuudha. Isiin amma viidiyoo dhoksitee waraabaa jirti malee dursee nan dhufa jedheenii raawwatee waan beellame isiidhaa qabeef viidiyoo waraabdu. Miknaatum yeroo hundumayyuu yeroo inni dhaqu viidiyoo irraa waraabbattee isii waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ግን shakkuu qaba yeroo hundumaa yeroo intini jettu maaliif ያው በቃ ስራ ስለሆነ መጀመሪያ nama miidiyaati si waan taateef hojii isiiti wanni kun immoo gar miidiyaatiin bahee jira waan ta'eef bargit waan jedhamuu qabu waan dubbattu waan taasistu waan gootu hundumaa gara social miidiyaatti fidaa jirti waan taateef inni yeroo inni dhufee ijoollee isaa laalu yeroo inni dhufee waa itti dubbatu yeroo inni dhufee waan tokko jedhu viidiyoo irraa waraabatee akka jirtu hundi isaa beekamaadha innis immoo kana of shakkuu qabaa ture jechuudha geen haala kamiin akkana jechuu akka inni danda'e naaf hin galle jechuudha. Maalifiin yookiin immoo intallettii faana walii galanii raawwataniiti intallettii faana walii galanii jechuudha. Amma yoo achi dhattee ishii wanta tokko waan kana sitti dubbattee akkas jedhini ani rakkina qabu ani waliif ta'uu keenya qofa jechuu ni dandeessi. Hin beekamu. Lafa jala deemti. Sabboontuun jechuudha akkasitti lafa jala deemti. Dhugaa rabbiin isiniin jira. Lafa jala deemti jechuudha. Namni akka isii hin jiru. Gaarummaa namaa gochuudhaafis hammeenya namatti gochuudhaafis namni akka isii hin jiru jechuudha. Nama isiitti dhiyaateetu isii beeka. Isini galte kanaaf iyyuu jechuudha yoona ishiidhuma faana walii galanii raawwataniit akkas jechuu danda'a. Jalqabarraa gaafa wajjiniin piizaa nyaachaa turan akkam akka isaan ta'aa turan. Lana garuu inni gaafuma sana iyyuu mataasaa gadi cabsatee bakka haga kana miti beektani. Akka kana miti jechuudha. Firii of hin taasisne. Giin gaafa dhengada gaafa sanbataa gaafa mana keessatti viidiyoo waraabaa turanii argitanii jirtu jechuudha. Maaliif innis firii ta'e raawwatee haasa'aatii ture kootu daawwattoota keenyatti dubbadhu maal jettee ni raawwattee dubbataatii ture jechuudha. Kanaaf iyyuu kana lakkeen waan akkanaa keessa hin jiru jedhee kaaduudhaaf hin danda'amu innillee. Kuni bargit waan jiru waan ifa jiru waan ummanni arguudha jechuudha. Kun waan kan namoonni ijaan hin argineeyyuu gurrumaan qofa gaafa dhageeyyuu hin beeka kana waan kana irraa jechuudha. So kanaaf iyyuu afaduuchadhaa waan kana fixachuu barbaanna yoo jettan malee wantichi akka jiru bargit beekamaadha. Lafaa kaatee ishiinis waan akkanaati jettee hin dubbattu. Ani immoo waan fedhes haa ta'uuti ani sijjammar dursa ani viidiyoo harmeesitti dawwalee raawwadhe viidiyoo raawwatanan isinii waraabatanan intini jedhee tanan obsisirrataa ture jechuudha dhugaa rabbi jechuudha. Isaanitti dawwalee raawwadhe isaan faan intini jedhee raawwadhe isaanitti bilbilaan haasaa sagalee isaanii irraa waraabaa intini jedhee tanan ture viidiyoo waraabedhe obsisirreessaa ture jechuudha. Har'afaa jedhee dhufa jedhee tanan yaadaa ture dhugaa diddibadhee maal jedhee faa jedhee tanan dhufedhee yaadeeyyuu እና ከጨራተ እስቲ ሜቆይ ጀዴ ራወዴ ሚዲያ ረቀሴኔ እስቲ አራና ዋንጌል ለኪሰ ወይ hinqabani laata eder gabarite ilalle youtube rasene gafanna kelalu fayum video gelakiste edda gelakiste saati tokko ta'e eddi taa'ee dhaggeeffadhe ka taa'ee na dhaggeeffadhe jedhu na hawwite ta'uunolu ani yaaduma fuudhatu kee of keessaa hin qabu ajaa'ibumatu jira bar dhugaa waaqa ajaa'ibumatu jira bar ani bari gaafan isinitti mochuudha biyya ijoolleen alarraa dhuftee odomaatii shi ijaanin argini uteela qabatanii fa uteela kunillee mana kireessee fi jechuudha bar kunillee mana kireessee fi raawwatee mana kireeffatte sana keessatti mana kireessee sana keessatti egaa wajjin hin turan guyyaa kana erga gaafa dhufteeti guyyaa kana marga dhuftee torban lama guuttee natti fakkaata torban lama guuttee biti erga dhuftee torban lama guuttee natti fakkaata achi wajjin turan warreen kun maal godhu isinitti fakkaate dhugaa rabbiin tokkiche kan na arguudha jechuudha kun dhugaa rabbiiti dhugaani waan hin kakadhuuf hin qabu bar garuu dhugaadhuma akka bartaniif malee hin dhufani gaafa dhufan maatii isaanii faana osoo waliin argin hoteela qabatanii kanuma haadha manaa qabu kanuma ijoollee qabu kana faana bulanii jechuudha dhugaa waaqa indi maal takkana isaan godhan jedhe baqqaan maal takkana isaan godha abbaa mana keessattuu odoo beekanuufaa jechuudha odoo beekanu odoo ilmoo akka ilmoo qabotoo beekanu akka haadha manaa qabotoo beekanu hoteela qabatanii hoteela sana bulanii jechuudha wajjin hoteelicha sana kan kaffalu eenyu isaanuma birrii isaaniiti jechuudha kan isaanumatu kaffalu warruma dubartootuma kaffalanii isaan waan irraa argatan maayinni isuma walitti qadaada sana bichaadha jechuudha
Isuma qofa faayidaan isaanii jechuudha. Maal ijoollee kan abbaa manaa haadha manaa hin qabne faana illee yoo qadaaddattanoo. Sila mootummaa maatii keessa